akka duraanii sanittiin iccitii isaanii hundaan beekaa bakka isaan oolan bakka isaan bulan karaa isaan deeman mana isaaniitiif hin jiru tokko hin beektu waa hundaa'u haala mijjeeffannee jirra nuti barbaadimee ammaan tana isaan duuba hiriirsii bobbaa ammoo rabbiin oofee nu harka sineenaan sheenaan kutteera ammatan qabduu jedhe warra duraan diina jennee wajjin irratti qabsaawaa turre sanii wajjin garaagarummaa takka hin qabdu dheengadda nu hojii turte jennee raammanni sii goonu hin jiru raammataa jiretteetis abdii takka hin qabaatee wajjin ture saayiboo isaaniitiin ture nammiidhanii waan isaan goonu takkalleen tas hin goonu hin jirtu ammaan booda diina keenya ta'uu ifaan ifatti dhibbarraa dhibbatti mirkaneeffattee jirta nutillee mirkaneeffannee jirra. Jawaate firii firraa eegdugaan siidaa maanis maaf yoo jettee guuteetti jirtus jala seenessi qoteetti si baasa garuu kana hundaati amma duree hin hubanne maali abdii foon coraa isaa nyaattee fitte bakka jawaatee gantee jawaatiin san eenyu jawaatiin san jawaatuma san humbii qoon dhageetti takkaatuun dhageenye jawaatumaa maali isaa yaaqii sammuu nama nyaachaa ooluun jawaatee takka lamaa sadi jawaatee fi furum namaan in dhageenyaa dhageettis bakkaan in beeku ana raamboote ifi vizakko malee in beeku nama tokko dhugaa walitti mooyyaame tanaa ichi teessanii waan hin taane naaseenaa ammoo teenya kanaas kayyaa leeydaa caalaa ettaniin kana maaleetoo feeta wajji nyaataa feeta wajji dhiisaa kaa warra gaafa dura wal beena jettanii maal naa qaraata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota caalaa top ilmaan oromoo kan gola addunyaa mara keessatti argamtan bakkuma jirtanitti nagayaa fi salaamanni koo kan onneerraa burqe qilleensarraan barrisee isin bira arras gaadeebinee dhufnee jirra maaliin dhuftee yoo jettan taatee dhimma saayiba keenya kan duraanii obbo Firii Jaalalaatiin isinii dhufe akkuma isinuu arkaa jirtanitti waan inni haasawaa jiru dhaamsi keessanis ergaan keessanis onni isin gama keessaatiin yookaan komentii jala nu kaayaa jirtan hundinuu arkuu dhabneetii miti dubbisuu dhabneetii miti dhaqaatii dafaa dhaqqabaa mucaa kana waatti qaraasisaadhaa sheekatti fidaati qaraasisaa lubbuu mucuma kana lubbuma isaatu dhaqqabaadhaa jechaa jirtanii galatoomaadhaa isinilleeni nama sanii miti nama bakka san jiruu miti nama ammallee yooni fi ammallee gartee rakkoo keessa akkuma seenetti gartee karaa hujii jaraa wajjin hojjechuutti achi tarkaanfii hin fudhatin taatee akkuma tuqameetti gartee nagaan bakka duraan itti quba qabnu son ka jiraatu taate dhayinellee tuttuquu baannu gartee dafnee sheekaan dhaqqabnee itti qaraasisnee waan isaan tuttuqaniin illee irraa akka malaa godhuu dirqama keenya ture garuu bakka san bira kuteeti qaamumaanuu karaa hojiitti bobba'ee waan inni haasawaa jirus ni dhageessanii inumaa san bira kuteet jawaatee hin beeku eessatti hin beekaa harkeetuun dhageenyee jee deebi'ee ammas maal jedha jawaatee Firii Jaalalaa jabeessii firraa eegi namni bakka ati jirtu gurra qabeera raasee si baasuu taa'u ana akka ta'e na beekii Firii Jaalalaa si baasuu taa'ati of eeggannoo akka gootu akka firraan eegduu jeeti haddadaa yookaan itti dhaadachaa jira. Firii alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiif galannee haa ga'u haa dhugaa kana hundaa'u baasee deebii atillee galatoomi waan jette kana hundaaf eessattiin beekaa harkeetuun dhageenye. Ana kadura isa tarkaanfii irra fudhachuudhaaf qophii xureetiin jira maarree waan ati haasoftu hundaa'u dhageetiin jira harkeetiin jira laaleetiin jira wajji jireenya keenya ka yeroo dheeraati sii miti ati yeroo gabaabduudhaa'u eegaa wal barree namoonni duraan akka nuti hojii turre beeku murteessuu ni danda'an ka hojii jireenya keenya abbaan fedhe addaan nu baasuu hin danda'u akkumaan siin jeetti nagayeef rakkita malee garuu nu wajjiin nyaachaa nu wajjiin dhugaa osoo wajjiin jirru odeeffannoo gartee iccitii teenya dabarsitee kannaa turte osoonii fi rakkoo tanaa olii keessa nun galchinii gartee naaf isaas wal dhorkitee waan adda addaa rakkina gurguddaa keessa nun galchin asumatti rabbiin addaan nu oolchuunu alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiif galannee haa ga'u baga rabbiin gabaabdutti mata addaan nu qabe osoonii fi rakkoo biraa keessa nun galchin osoo waliin galchin sii galee galatoomi garuu jawaadeen akka duraanii sanitti if dagatee nama hunda amanee hundinuu kiyya je'ee nama dhufee fakkeessu hundaa'u wajjiin iccitiisaa onna jechuun san hafee jira maaliif barnoota guddaa waan sirraa fudhanneef waan gorsa guddaa sirraa fudhanneef namni isa dabarteerraa hin baranne namaa miti goda tokko keessatti lama ciniinamuun harrummaadha kun doofummaa guddaadha gorsa sirraa fudhannee jira barnoota wanni ati goote kun nu jajjabeessee hamilee nutti horeet akka of eeggannoo cimaa
bakka duraan ati itti beektu sanii olitti fi tarkaanfii barbaachisaa abbaa fadhe kadhuuf waan barbaachisu hunda godhuudhaaf duuba kan deebine zigaal akkan qabaanne kan nu godhu nu kakaasu galatoomiin siinja akka nuti if beeynu if barru nu godhuu kee kanaafuu wanni ati goote kun. Arra silaanii fi gartee sirra ga'ee osoo ati hin beeyne gartee tuttuqamee jechuudhaan gartee an jaaladheetii miti akkuma jettetti bakkuma san jiraattee gartee tuttuqamtee dafnee dhaqqabneeti kara gartee si qaraasisuu taatus si wallaanuu taatus waan godhuu qabnu goonee dirqama keenya bahuudhaaf tattaaffii goona turre garuu bakka san hin jirtu. Wannummaan ati eeggachaa jirtu duraanuu osoo hin tuttuqaminuu akka waan isaanii wajjin odeeffannoo dabarsaa isaaniif dabarsaa jirtuuttiin fudhadhee anammaan tan akka kiyyatti akkasiin nan mul'ata. Qaamaan kara hojii seentee jirta isaanii wajjin bobbaa eegaltee jirta. Wal biratti viidiyoo waraabuu dhabuu keessan malee hojiidhaan sammuudhaan hojjechaa jirtan wajjii jirtan wal quba qabdanii dhibbarraa dhibbatti shakkii hin qaban akka ati gama san seentee jirtu jechuudha. Dhibbumarraa dhibbatti ittiin amanaasi waan sammuun xiyyanaan jettu ittiin amanaasi akkanuma lafaa ka'eetis hin jiru. Kanaafuu galatoomi garuu akka duraanii sanittiin iccitii isaanii hundaan beekaa bakka isaan oolan bakka isaan bulan kara isaan deeman mana isaaniitiif hin jiru tokko hin beektu waa hundaa'u haala mijjeeffannee jirra nuti barbaadimee ammaan tana ka'e isaan duuba hiriirsii bobbaa ammoo rabbiin oofee nu harka sineenaan sheenaan kutteera ammatan qabduu jedhe warra duraan diina jennee wajjin irratti qabsaawaa turre sanii wajjin garaagarummaa takka hin qabdu dheengadda nu hojii turte jennee raammanni sii goonu hin jiru raammataa jiretteetis abdii takkan qabaatee wajjin ture saahiba isaaniitiin ture nam miidhanii waan isaan goonu takkallee tasin goonu hin jirtu ammaan booda diina keenya ta'uu ifaan ifatti dhibbarraa dhibbatti mirkaneeffattee jirta nutillee mirkaneeffannee jirra. Wanni shakkinee xiqqishoo yaaboo jara sanii wajjin namumaa tuqe malee inni itti yaadeetii miti quba qabaateetii miti beekeetii miti raammanni takkallee hin jiru. Tana akka dhibbarraa dhibba sammuu ta'etti ifitti himte itti amantu isaan harka seennaan anis diinni xiqqaa fi guddaan qabu haarayaa fi moofaa ka durii fi ka ammaa waan jaan hin qabu diinni diina waan ta'eef. Jawaadee miidhuu dhiisiitii ija tanaan hin agartu ija tanaan arguu ka dandeessu yoomi gaafa to'annoo keenya jala ooltee fuula isaa dura dhufte qofa. Jara sanii wajjin osoo gartee bobbaarra jirtu tootamnaan booji'amnaan seenuun isa dura dhaabbachuu kennuun guyyaa sarraammanniin isin jiru. Akka kiyyatti wanni naannaamsa sii kaayuu barbaadu. Kana wanni isin jechuu barbaadu kana ifitti himi sammuu ta'etti. Isaan harka seennaan naa dhumattee naa raammata hin godhanii an diina isaaniitii qoftii beekeetis. Nutis akka diina keenya taate mirkaneeffannee jirra beeynee jirra jala murree jirra. Wanni isin jechuu barbaadu. Itti aansee maammee ati dheengatta jawaadeen si bilbileeti. Akka nama waa takka keessa hin jirree waa hundarraa'u qulqulluutti. Zakkoon fideetiini hoodoo kun gurbaa kana gumaa ilmoo isaanii irratti barbaaddatanii geessii qabsiisi itti kannii obboleeyyan ijoollee obboleeyyan deetiitii fi obboleeyyan kee baafadhu jeeti zakkoo sikkanne zakkoon abdii sikkanne. San duraas abdiis mijiyoo jawaadeedhaa zakkoo faa jalaa hateeti obboleettii ta'e faa jalaa obboleettii abdii faa jalaa hatee obboleettuma isaa faa jalaa fidee shaararra si darbee kutee fuutee mana namaatti darbitee atiis galatoomi garuu ati galataas nu biraa ni qabdaa. Jawaadee xiqqaattus guddattus bilbiltee yoo miciyoo ta'e bakka kanaatti akka narra darbaniitiin kun achi geesse achi dhagee fudhadhu hangasuma odeeffannoo kannuun kee galatoomi. Diinallee taatu har'aan tani diinaa hojillee walitti makamtu. Xiqqoo takka galata atis numa qabdaa karaan keetis sanuma maaliif? Dheengadda nagayaan ijoollee obboleettii ta'eetii fi obboleeyyan kee obboleettii ta'e ijoollee isuma taatuu fi wajjin nagee isaanii eeggame wajjin fuudhee sikkannee gurbaan kuni. Fudhattee galatteeni ijoollee san nagee isaanii eeysisuu dadhabdeeti har'a deemtee jara sanii ijoollee dabalamtee dhalaaleen lamaan hafte bobbaan zakkoodhaa san ikraamee fi kimiyaan shoora tapha sammuu sitti taphatanii osoon tasakkoon gaafa dura si bilbila irraa kaasee of eeggadhu goolii sitti hin galchini osoon siin jiru har'a isaan harka seente obboleettii ta'eetii fi ijoollee teessuma taatuufillee abduubaniiti isaanii harkaa qaba to'annoo isaanii jala jiranii yoonii fi hafarsaa fi abdi baasuu baatte akka geessitee kan itee sii kanne ijoolleen obboleettiitis obboleettiin ta'etis atis to'annaa keenya jala ooltee jirta hin agartu waan isaanirra yoo isaan waa ta'an kunis hin jiru jala beekiidha wanni isaan siidhaamaa jiranii. Hanga hanjamteeti maarreen arrabsitee deebitee situu isisanii akka ati adabattee teessee amrii isaanii gartee ajaja isaanii fudhattee dirqama isaan si kannan baatu irratti to'annoo isaanii jala si galchanii jiran dhalaaleenis. Amma ifaan ifatti zakkoo sitti hin dhufini malee
an duraanis jechaatiin ture jarri kun tooftaadhaa jettaniiti anallee waa hedduun an jechaa turtanii qubaan qabaan hin beeka haa ta'u dhaamsa sii kaa'een ture eeggannoo cimtuu godhuudha qabda jee bakka kanatti hin nyaadhaminiis hin jee arra garuu nyaadhamtee harka isaanii seentee achi keessa jirtaa mataan seentee jirtaa yoo gartee gaa rabbiin sii laaffisee raammata sii godhee rabbummaan gartee furmaata sii fidee sin beeku malee seentee jirta hillima sii fi firiinileen akkasumatti akkumaan firiif dhaamsa qabetti atilleen eega jara san seente amantii hin qabdu hanga duraanillee gartee awwa gurbaan kun miskiinaa shakkii biraa keessa jiru gartee waan si murteessullee nutti ulfaatee jiru amma ija diinaatiin laalamuu eegalamtee jirtaa waan jechuu barbaaduun dhaamsa kiyya siin ga'uu barbaade atis taanaan dirqama isaan si kannuun hin oolamanii dirqama saniin si kannanii gartee dhufeetiin tarkaanfii fudhadhettee achii hara keenya sossoote taanaan dhufte taanaan nu harka seente taanaan tarkaanfiin akkuma jaraas si fudhatamaa if quba qabaadhu atis ija diinaatiin laalamtee jirtaa khalaas faalamtee jirtaa waan jehuun dhaamsa si biraan ga'u